Guyyaa tokko si ajjeesanaan jedhanii gargar na baasanii isin immoo yaada maaliinaaf kennitu? Yaa waan dhufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee fantakka gadiin teenya jirta fi jirtuu kenna keenye. Ani maqaan koo Ofiin Booniin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti. Barnoota koos kutaa 1 hanga 12tti seeraan maatii koo bira taa'een ergan baradhee booda Yuunivarsiitii Adaamaa muummee injiinaringiitiin nagahee barachuun eegale. Barnoota kanas otuma natti ulfaatuu waggaa tokko ergan baradhee booda qabxiin seemisteera 2 walittiin argadhee egeree waggaa 5tiif abdii waan na dhawwateef gamanumaa tooftaa barbaaddachuun jalqabe. Akkuma hedduun keessan beektan yuunivarsiitii baratan irraa ari'amanii galuun hawaasa keessatti qaanii guddaadha. Keessumaa dubartiif immoo mataallee kan gadi qabsiisudha. Anis maatii kiyyaan akka isaan qarshii gaarii naaf erganiif tooftaa uummadheen barnoota dabalataa bakkeetii barachuun yaade. Tooftaan an maatii kiyyatti madhees barattoota doormii koo waliin walii galuu hin dandeenye naannoo yuunivarsiitii Adaamaa manni kireeffaman barattootaaf kan ta'an gatiin isaaniillee haga kanaatti qaala'aan taane wanta jiraniitiif kireeffadheen galaa baatii baatiitiin qarshii naaf ergitanirraa dabalaa naaf ergaa jedheen akkuma ta'uun qabnetti waanuma hin taane kan ta'e goosiseen amansiiseen akka isaan naaf ergan hin dirqisiise. Barnoota waggaa 2ffaa injiinaringii barachuun yeroon dhufu guutummaa guutuutti isa dhiiseen barnoota soshaalii qarshiidhaan barachuun eegale. Maatiin kiyya kan beekan akka ani yuunivarsiitii keessaa barachaa jirudha. Ani garuu isa addaan kuteen wantoota nyaataa fi dhugaatii koof naaf ta'aniif naannooma yuunivarsiitii Adaamaa mana nyaataa keessa qacarameen hanga naaf danda'ee jireenya koo ol butachuun yaale. Otoon kanaan jiruuti jireenyi natti ulfaattee waa gaarii nyaachuun waa gaarii dhuguun na hawwisiistee harka dhiira tokkootti of darbachuu kan yaade. Yeroodhaaf maqaa isaa himuu kan hin barbaanne barsiisaama yuunivarsiitii Adaamaa kan ta'e sabaan Amaaraa maatiinsaa Dabra Birhaan kan jiraatan akka na jaallatu guyyaa guyyaatti kan natti himuu fi gara fuulduraatti haadha manaa sana godhatee na waliin jiraachuudhaaf illee fedhii guddaa kan qabu. Dhiirota yeroos natti maxxanani keessaa rakkina kiyya waliin madaallii kan naaf kaasu filadheen itti siquu kan jalqabe. Gaaffii isaas fudhadheen jaalallee waliif taane. Amantaa isaatti nama baay'ee cimaadha. Gorsa inni guyyaa guyyaatiin naaf qoodu ejjennoon jireenya kiyyaa sirriitti akka dhaabbatuuf itichee na dhaaba. Nama dhaatii anis keessi koo dhugaatti ni jaallate. Jaalalli anaa fi isa gidduu jirus addaa wanta rakkatti hundumaan illee sin gargaara naan jedhee hojii mana nyaataatiin hojjedhullee addaan na kuchisiisee gatii barnoota koo naaf kanfalus kan jalqabe. Jaalalaan waggaa tokkos erga waliin dabarsinee booda mana kiraa bakka 2tti hanga kaffallu anaafsi haadha manaa fi abbaa manaa taanee mana tokko keessa maaf hin gallu anoo lamaan keenya hin dadhabuu jechuun kan hin nagaafate. Rakkoo kan natti ta'e yeroo ganna barattoonni yuunivarsiitii irraa galanii boqonnaaf maatii bira deeman akkam akkan godhudha. Jaalallee koo kanattis yeroon immoo homaa rakkoon qabu bilbilaan akka garaa keenyaa wal arginaa dhufeen illee qaamaan si ilaalaa jechuun deebii kan naaf deebise. Anis hir'ina koo barnoota kiyyaa akka addaan hin kute maatiin kiyyaa akka hin beekneef waan ta'eef kana kan naaf godhe yoo ta'e tole jedheen walii gallee mana tokko keessaa waliin jiraachuu eegalle. Nama baratee dhaloota barsiisuudhaatii waliin jiraachuun hanga kanaatti ulfaatu. Anatu amala hin qabu malee ani muudaa tokkoyyuu isarratti argachuu hin danda'u. Waggaa tokko mana isaatti galeen erga waliin jiraadhee booda boqonnaadhaaf ganna yeroon galetti baay'een isa yaade. Takka harka dhiiraan hammatamanii buluu jalqabanii qofaa buluun baay'ee ulfaataadha. Isa dura ani dhiira gara biraa beekus isa waliin jiraachuun garuu
addanatti ta'a. Yeroon baay'een isa yaadutti dirqama bakka ani jiru dhufee akka na ilaalu yeroo jaalalaa gaarii akka na waliin dabarsu nama kanan dirqisiisa. Innis jaalala guddaa fi dhugaa ta'e waan naaf qabuuf magaala Shaambuu dhufee torbee tokkodhaaf anaaf hoteela kireeffatee ani immoo guyyaa guyyaa isa oolee gara maatii kootti galaa waliin yeroo gaarii kan dabarsine. Biyya waan dhufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha keefan takka gadiin teenya jirtaa fi jirtuu kenna keenye. Deebi'ees gara hojii isaanii sokkaa. Anis yeroon boqonnaan qabu dhumee barattoonni yeroo gara yuunivarsiitiitti waamman ani kolleejjii dhuunfaa kootti galmaa'uuf gara magaalaa Adaamaatti nama kiyya kana biratti nan imala. Baay'ee kanan isa jaalladhu waan na ta'eef nama kanatti heerumeen da'uu fi namoota teessee yeroon waa kana isa mariisisus kanaan booddee maaltu nuuf hafaree jedhe naaf deebisa. Anis baatii eebba koo lakkaawwadheen yeroo eebba koo baatii tokko booddee akka naaf ta'uuf jedheen daa'ima gadameessa koo keessatti nan baadhaa fi akkan yaades dhuguma rabbiin naaf godhe. Otuma kanaan wal dandeenyee mana isaa keessa taa'ee barachaa jireenya koo jiraachaan jiru maatiin koo akka nani yuunivarsiitii Adaamaa keessa barachaa hin jirreef qabatamaan bira gahu. Sobeen yeroo naaf gametti dhugaan guyyaa tokko ba'uu waan hin oolleef eeyyeen sirriidhaa barnoota addaan kuteen haala kana keessa jiraachaan jira. Yoo isinitti tole guyyaan eebba koo barnoota kanaan kolleejjii kanarraa gaafa akkanaa waan na ta'eef yoo dhuguma ani dhala keessan ta'ee dhuftanii na eebbisiisuu dandeessu jedheeni. Abbaa koo fi obboloonni koo dhiiraa hundi isaanii yeroo na oodhan haati kiyya garuu yoon abidda keessa jiraadhellee nagattee bakka tokkollee waan hin deemneef gaafa eebba koo dhuftee na eebbisiistee guyyaan daa'ima koo da'us haga baatii tokkotti na bira teessee na wal'aantee gara mana isheetti kan galte. Rabbis nagaadhaan na hiikee haadha ilmaa ta'een gammachuudhaan daa'ima koo guddifachuu nan jalqaba. Abbaan manaa koo kun seeraan maatii kiyyatti araaramuu barbaadee jaarsa gara abbaa kootti erguuf yeroo yaadetti abbaan koo gonkumaa nama tokkoyyuu akkanatti hin ergine. Ati nama kana waliin umurii kee guutuu kan jiraattu yoo ta'e ani si abaareeraa jechuun haadha kiyyatti ergaanaaf dabarse. Haa ta'uutii garuu jecha kana dubbatee turtii baatii 8 kan hin guunne keessatti abbaan kiyyaa otoo dhiifama naaf hin godhiin lubbuunsaa addunyaa kanarraa ni dabarti. Anis abbaa manaa koo qabadheen gadda gara magaalaa Shaambuu magaalaa dhaloota kootti imale. Abbaan manaa kiyyaa boohee bulee ganama gara hojiitti deebi'e. Ani xiqqoo turuu waan narra tureef hanga baatii tokkootti haadha koo jajjabeessaa hojii gargaaraan ture. Abbaan manaa koo erga wal barreessaa ta'uu erga na fuudhee daa'ima narraa godhatee gara maatii isaatti illee imalee waan hin beekneef yeroon ani maatii kiyya bira jiru na eeyyamsiisee gara maatii isaan deema. Haala irra jirus tokko lamaan yeroo himutti maatiinsaa akkam ati sabaan Amaara taatee intala warra Oromoo fuutaa jechuun garaatti hammina baachisaniiru. Anaan obboloonni koo sanuu kan yeroon hanga kanaatti hammaattetti akkam nama sabaan siin fakkaanne bira deemtaa yoo deebitee isatti kan galtu ta'ee si ajjeesuu ni danda'a. Dubbiin akka durii wal keessa kan jiraatanii miti jechuun na doorsisuu ni jalqabu. Baatii tokko yeroon xumurus abbaan manaa koo dhufeensi fudhadhaa jechuun yeroo na gaafatu obboloonni koo miilla kee gara qe'ee keenyaatti hin deebisiinii yoo kana ta'e lubbuu kee ni balleessinaa jechuun isa doorsisu. Innis sodaatee anaan fudhachuudhaaf gara qe'ee keenyaa dhufuu dide. Anaanis daa'ima koo waliin obboloonni koo na gadhiisuu didanii. Maatiinsaa ofitti isa harkisanii eenyummaa isaatti himanii anatti gara akka jabaatu gochuuf yaalanis inni garuu haga yoonaatti jaalala isaanaaf hin hir'isne. Akkana jaallatuu fi dubbiin kun nu gidduutii bahee jaalalaan akkuma duraatti waliin jiraannee daa'ima keenya akka guddisnu na kadhachaa jira. Har'a
ergan sarraati adda bahee gaddaaf mana maatii kiyya dhufee maatii kiyya bira jiraachuu jalqabee waggaa 2 lakkoofsiseera. Magaalaa dhaloota koo keessaas baheen hin beeku. Na obsee na eeggatee dadhabee amma abdii wanta narraa kutate fakkaata. Narraa fagaatuuf torbee tokkoof illee bilbila koo yoon cufee anumti mataa kootti isa yaadeen deebisee bilbilaafi. Yeroo sodaa sabaaf sablammii biyya kana keessaa yeroon dhaga'utti dhugumayyuu kuni ta'uu hin qabu jedheen yaada obboloota koon waliin galaa. Haa ta'uutii garuu jireenya kan mataa koo Rabbi buddeena ittiin karaa naaf baase ta'uu yeroo hubadheetti lakki hin ta'uu jireenyi kun kan mataa makiyyaa eenyuun iyyuu hin galchuu ejjennoo jedhutu natti dhufa. Eenyuyyuu maaliyyuu haa ta'uu har'as baay'een isa jaalladha. Anaaf garuu isaan namni naaf jaallatu hin jiru. Isaafis anaan namni isaaf jaallatu hin jiru. Kan wal jaallate nu lamaan duwwaadha. Daa'imni kiyya maqaadhaan naaf ta'eeraa jedhee moggaafadhee lamaan keenya gidduutti dhalateera. Meeriyyoonni koo maal godhi jettanii na gorsitu? Jireenyi kun otoo kan keessan ta'ee takkaa itti galeera Rabbi kan fedhe haa godhu jettu moo yaada maatii fi sabboonummaan duubatti deebitu? Ana obboleettii keessan ofiin boon magaalaa Shaamburraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Biyya waan dhufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamuu dafii naaf waan barbaacha kee falqaqqa gadiin teenya jirta fi jirtuu kenna keenye. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fe'atu jechaa guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi ofiin boon as magaalaa Shaamburraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 immoo obboleettii keenyaatiin maal jettanii yaada qoodduu yaadolii akkasiitiin kan dhibbatan nama tokko lama miti. Hawaasa keessa jiraannu keessatti hedduun keenyi argaa akka jirru homaa shakkii tokkollee hin qabu. Mee utoo isin ta'ee yaadni keessan maali? Obboleettii keenyaa fi namoota yaada akkanaan dhibbataniitiif yaada keessan qoodaa jechaa qophiin har'a galgala kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhenaaf illee kanuma fakkaatti. Hangiyoonaatti wanta na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan illee kabajaan isin gaafachaa akkanumallee namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Xalayaan keessan qophii keenya kan madaalu yoo ta'e toora qabatee dabareedhaan qilleensa irratti haala kanaan ni oola. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani obboleessi keessan Gammachiis Tashoomiti. Qophii gara biraatiin guyyaa furii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa isiniin jedha. Biyya waan dhufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamuu dafii naaf waan barbaacha kee falqaqqa.